Har'uma gadi ba'ee lammaan utuu Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoobu hin jiru. Umaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Sii galee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee jedhee silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo guutuu faa Taaddasaa Birruu faa kan jennu waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Ammas dabalee naasa ani bargaafan qubatti qabee Lammaa fi Abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottanii gaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalanin. Nurraa dhoowwii Lammaa nurraa dhoowwii Abiyyi nurraa dhoowwaa yaa biyya yookaan qeerrottanii warra saree gurraacha natti qalaa baheetu sanatu amma jarakka hin taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana ebelu sana ebelu gantuudha ebelu hattuudha ebelu maaloodha ebelu bitamtuudha waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf hin danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu inumaayyuu bar Oromoon du'uu mujuun qabu ture bar Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo itti himtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beekta. Ergachuu barbaadde yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo kaardii moobaayilii suuqiidhaa sitti gurguranii Oromummaa kan faaqanii sirraa gatu beekta. Artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan. Dhaabni kamiiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan si faana tinedheet nu faana jira bareedheet odeessa harka lafa jalaan biyya bulchu baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan inni mormummoo moo ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetteedha inni moo qabsaadha iddoo kanatti bakkaanne tinii godhate ni dheeratuuf dhedheeressa betta. Inni biyya bulchus immoo kan olola kan undergroundii oofu Oromoo bakka of buusee tof laalalaan. Inni mormus immoo Oromoodhaaf qabsaa dhugaa Oromoodhaaf qabsaa jidduutti immoo Hacaaluun barbaadu yookaan Margaan barbaadu. Ammuma kana Margaan gaasuudhaan inni maqaa ishii Oromoodha malee miti ni dabar Oromoo miti siin jedhu. Akka waan Oromoodhaaf yaade warra ajjeesee Oromoo keessa nama hir'ise wayyaa